Ayyoon hojjetan ilaa kutaa kana qabadha. Amma namoonni baay'een amantii biraa jidduu maal hojiin dhaqaa mana amantaa biraa maal hojiin dhaqaa ni jedhu. Lakki warra amantaa biraadhaan maqaa waaqayyoon hojjetan amantaa fakkaatanii warra hojjetantu mana sagadaa keenya warra jedhan maal jiru miti rammayyu iddoo aarsaa qosan ijaare maaltu si yaabsiseedhu mammayyu. Wambariin ani bitirra mirga otoon siin eeyyaminiin teessu gurra kootiin dhageera kana. Iddoo aarsaa ani ijaare irratti lallabdoo tol baate. Maal jedha kutaan kun keessaa siin baasu. Sinarii waldaa keessa. Sinarii mana sagadaa keessa. Kana qofa immoo miti. Caalaadhumatti immoo sin ajjeesu. Yoo sin ajjeesan waaqayyoof waan hojjetanitti fakkaate. Ayya waaqayyo. Amma yoo waan baay'ee dubbanne personaal gochuun barbaadu wangeelaani. Wangeelli wangeeluma waan ta'eef isin hiikkadha afurii qulqulluun isin agarsiisu. Waaqayyoof waan hojjetanitti fakkaataa jedham jaran. Warra kamiidha warri kunam warra dhugaa wangeelaa hin beekne wangeelicha iyyuu warra hin beekne. Waan beekanitti fakkaata malee wangeeluma warra hin beekne. Maaliif nama ajjeesuun waaqayyoof hojjechuudha jedhanii yaadu qaba. Nama ajjeesuun waaqayyoof hojjechuudha jedhanii yaadu. Hin ajjeesu nama. Ndamitti bitanii ajjeesaa jiru marrayyuu. Narratti kaatee jedhanii ajjeesaan jiraniiru. Narratti dubbatte jedhanii butamaan jiru dhalli namaa. Echi buuteen isaa badaan jiru garafamaan jiru dhaabitti. Ormaan akkas godhu. Isin ajjeesuudha. Qoqophaaga. Wangeelaaf duunuu dirqama. Qoqophaa dhugaa waaqayyo. Reedii taa dhuguma isinitti maal. Wangeela kana keessatti kan hin jabaanne isatti jabaatta. Wangeela kana keessatti lafeenkii kan hin affeelamne isatti affeelamta. Isin ajjeesuu. Maqaa balleessii duwwaa miti. Maqaa kaasuu duwwaa miti kan isin godhu. Mee Yohaannisiin immoo gaafanna mul'ata Yohaannis kan sila dubbisne mul'ata boqonnaa 6:9 yoo dubbisa. Mul'ata boqonnaa 6:9 qaxaleen na dubbisu jira. Mul'ata boqonnaa 6:9 sagaleen koo jira miti. Waaqayyootiif jedhanii wanta dhugaa bahanitti jabaachuu isaaniitiif jedhanii qalamanan argee warra lafarratti qalamanan waaqa jalatti argee elaa warri qalamanachi jiru yaa. Warri wangeelicha isa dhugaa dubbatanii asitti salphatan garuu achi iddoo qabu.
boqonnaan qaban daddarbatamu gamaa gamanan achi garuu haala galfadhaa jedhame boqodhaa jedhame jechuudha. Asiyoo boqonnaan qaban hin jibbamu hin daddarbatamu dhugaa dubbiidhaaf mormi isaanii qalame. Achitti immoo boqodhaa jedhame. Maal uffatan? Uffata adii. Hamma akka keessan namoonni biyya lafaatti hafan qalamanii lakkoofsi keessan guututti hamma warri biyya lafaarraa dhufanii isinitti dabalamanitti hamma gumooftanitti turaa jedhee ees uffata adii uffadhaa haara galfadhaa jedhee dhaqaa hojjedhaan jenne haara galfadhaa jedhee jaran kadhati biyya lafaarra duwwaa jira se'an iyyi asuma duwwaa jiran se'a dhugaa keenya yoomnuu faraddaa jedhu achi warra sii dhiigi isaanii dhangala'ee achi jiru. Warra sii dhugaa dubbiidhaaf ari'ataman achi jiru. Eewlaata kan qophaa'e biyya isaa sagalgalaa kan yaade mirga waaqayyo abbaa kan yaade ulfinicha jala jiraachuu kan yaade Yesuus keessa dhokachuu kan yaade isa naa wayya jedhee kan socho'u eenyu laata? Yesuus koo biraan deema kan jedhu eenyu laata? Yesuus Kiristoos waaqa irratti lafa irratti Hayyee dubbii gooftaa kanaa fuula barichaa kan jedhu jalatti qabxii gurguddaa hedduu ilaallee qabxii 12 erga ilaallee booddee fuula barichaa kan jedhu qabxii 12 erga ilaallee milikkitoota bara dhumaa irratti hadammaqnu kan jedhu keessaa qabxii 5ffaa ilaalla har'a. Qabxii 1ffaan milikkita bara dhumaa jedhee macaafa qulqulluun keenya kan inni kaa'u keessaa ciniinsuu jalqabaati jennee ciniinsuu jalqabaa የመጀመሪያው ሚጥ jenne Macaafatu jedha jennee Maatiyos 24 lakkoofsa 8 irraa argattu. Inni lammaffaa macaafa qulqulluu keenya keessaa kan nuti ilaalle ciniinsuu jalqabaa jalatti lola beelaa fi socho'a lafaa jennee ilaallee turre. Achi jalatti wantoota gurguddaa hedduu ilaalle macaafa qulqulluu keenya keessaa inni itti aanu immoo baricha irratti dammaquudha jennee barichuma irratti dammaquun iyyuu cimina jennee waa'ee barichaa ilaallee turre. Qabxii sadaffaa kan nuti ilaalle immoo yeroo darbe akkuma hundi keessanuu beektan dabarsanii wal kennu kan jedhu yookaan dabarfamanii kennamu. Qabxii arfaffaa ilaalle sadaffaa ilaalle dabarfamanii kennamu sadaffaa ilaalle turre. Afraffaa irratti kan nuti ilaalle gufachuu dhugaa dubbiirraa galagalu barsiisa sirriidhaan mormu wal jibbuu kan jedhu kana qabxii afraffaa irratti sirriitti gadi fageessine ilaalle. Har'a jaalala waaqayyoo ta'e qabxii gurguddaa lama nan dubbadha. Afurri qulqulluun yoo na gargaare ayyaanni waaqayyo amma naa baay'ate qabxii lamaan bareechee dubbachuu yaala. Qabxiiwwan afur ani amma kaase irra deebi'aa natti himaa otoo hin jedhe natti himtu yaada dhumarranis hin gaafadha. Namni qabxii kana natti hin himne wayitii itti aanu adabamaa jechuudha. Qabxii 5ffaarra hin jira. Maaliif taphatti hin jiru an dubbii waaqaa dubbachuutti hin jira. Yeroo koo umurii koo sa'atiin qabu hamman danda'u kadhadheen irratti ofii koo of ilaaleen waanan danda'u kan ammoo keessa macaafa qulqulluu ilaalee hamma naa galeen dubbadha. Waaqayyo yerootti dubbata. Nama barsiisu barbaadutti dubbata malee gurra akka keeshaatti waa dhaga'ee dhangalaasutti dubbata miti. Jireenya waa qabatutti dubbata. Qabxii 5ffaa kanan dubbachuu barbaadu har'a barsiisota sobaa fi raajota sobduu nama baay'ee wallaalchisu. Qabxiin har'aa raajonni sobduu barsiisonni soba nama baay'ee wallaalchisu jedha. Maatiyos yoo gaafattan akkas isiniin jedha. Maatiyos 24 lakkoofsa 11 namni dhaqee naa dubbisu jira. Akkuma kana Maatiyos 24:11 fi Maatiyos 24:24 nama dhaqee naa dubbisu waaqayyo isaa eebbisu malee. Amma obboloota qaxalee naa dubbisan nan barbaada. Obboleessa qaxalee macaafa dubbisuun barbaadama. Namni inni kan macaafuma iyyuu hin qabu tanti fakkaata. Tokko baate mas bee naa dubbisa. Amaariffasaas, afaan Oromoosaas, Ingiliffasaas afaan danda'u nama naa dubbisuun barbaada. Yoo isin dubbiftan anis asitti dubbise gaariidha. Namni tokko qofaan yoo haasaa oole waayyoo irraa hin bariin haftu. Dubbiin kun immoo barsiisadha lallaba miti. Raajonni sobduun baay'een ni ka'u. Namoota baay'ees ni wallaalchisu. Masiyoonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra waaqayyoof fo'aman iyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee ni argisiisu jedha. Isin dhaqaatii Maatiyos 24 lakkoofsa 11 fi
Maatewos digdamii afur naa dubbisa irra deebi'aati. Egaa isin naan dubbistan taanaan nan mufadha jedhee sila isinitti meera nama naa dubbisuun barbaada. Kan dubbisa. Digdamii afur dubbisa. No, kudha tokko dura ka. Eeggataan jira. Ani nan dubbisa kudha tokko akka jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Raajonni sobduun baay'een in ka'u. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Kanumadha. Raajonni sobduun baay'een in ka'u. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Galatoomii abdii. Eeyyee akkas jedha. 24 immoo maal jedha? Barsiisa dubbisa. Masoonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee ni agarsiisu. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu nama Waaqayyo. Baay'ee kutaa kana keessatti waan gurguddaa lama duwwaan dubbadha. Ani baay'ee gadi hin qota'u dubbii kana amma. Namoota jajjabootu ogeessota warra ana caalaa dubbatantu as jira jedheen tilmaama. Maaliif namni baay'ee macaafa qulqulluu kana beekee fi dheeradhee yaadaani bara kana. Hunduma lallaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan xiqqoo duwwaan dubbadha. Raajonni sobduun baay'een ni ka'u. Baay'ee jedha jaran otoo lama faa jedha ta'e lama arginee darbineerra jennee kana booddeen jiru jenna. Wanti isin ajaa'ibu garuu macaafi kun baay'eetu ka'u erga jedhee lakkoofsi isaanii hin ibsamne baay'ee. Mee baay'ee jedhaa isin. Baay'ee. Lakkoofsi isaanii hin beekamu. Sanbata ka'u ta'ee, wiixata ta'ee, facaasaa ta'ee namni beeku hin jiru. Baay'eedha. Ameerikaatii ka'u ta'ee, Dubaayii ka'u ta'ee, Itoophiyaadhaa ka'u ta'ee namni beeku hin jiru. Baay'eedha lakkoofsan qaban. Bakki isaanii ka'an hin beekamne, lafi isaan ka'an hin beekamne, hangi isaanii hin ibsamne, garuu ni ka'u jedha. Ka'anii immoo maal godhu? Hin wallaalchisu. Maal godhu? Wallaalchisuudha hojiin isaanii. Dhugaa wallaalchisuudha. Qajeeluma wallaalchisuudha. Qulqullummaa wallaalchisuudha. Mee bara amma nuti keessa jirru kana keessa namoota dhugaa agarsiisan moo namoota dhugaa wallaalchisantu baay'eedha. Mee isinii fandhiisa. Nama dhugaa wallaalchisu hiriyaa baay'ee qabdu moo nama dhugaadhaaf gatii kaffalee du'u hiriyaa baay'ee qabdu? Ati isa wallaalchisu moo isa dhugaa agarsiisuudhaati? Namni baay'een garuu wallaalchisaadha. Wallaalchisaadha nama baay'eetu. Jireenyi nama baay'ee wallaalchisaadha. Deemsi nama baay'ee wallaalchisaadha. Barsiisi nama baay'ee wallaalchisaadha. Wallaalchisaadhaan isiniin jedha. Amma waan dur macaafa qulqulluu keessatti Iyesuus Kiristoosiif raajonni darban itti fayyadamantu akka haaraatti ka'aa jira. Waan macaafi qulqulluun hin jennetu dhufaa jira amma. Wallaalchisuutu baay'ata. Wallaalchisummaatu baay'ata. Yoo argitan inni kaan wanta macaafa qulqulluu keessatti barreeffameen faallaa lallaba. Macaafa osoo hin dubbisin nama lallabu argitanii hin beektanii? Kutaa macaafa qulqulluu tokko yoo ta'u saaqee hin dubbisin nama lallabee barsiisee fixee ba'u beekaa. Macaafuma otoo hin kaasin yaaduma isaa lallabaa, fedhiidhuma isaa lallabaa, hawwiidhuma isaa lallaba osoo akkas ta'e gaarii ture isiniin jedhe. Macaafi qulqulluun garuu akkas miti. Ergaa mataasaa qabaa, sagalee mataasaa qabaa, ibsa mataasaa qabaa, aayidooloojii mataasaa qabaa, aawudii mataasaa qabaa macaafi qulqulluun. Inni argitu yoo ta'e yeroo ta'e amma waan dhiyaate waan hafe natti fakkaata. Yoon dogoggoruu baadhee dhiyootti badaan dhagaan jiru waan hin dhaqneef ta'een beeku. Yeroo ta'e tokko oolu taaltee qabatta, waan hawwite hundumaa hin argatta. Lafa barbaadde yoo dhaqxee kadhatte, lafa barbaadde akka barbaaddetti yoo kadhatte waaqni hinuma sii dhagaa. Argitanitu si'a tokko amante waan ta'eef bara baraan jiraatta du'i sin argatu. Barsiisi kun baay'atee ture. Hundi keessan beektu jedhee yaada. Olu taalii qabadhu, gadu taalii qabadhu jedhu. Yoo utaalte malee hin ta'u, yoo iyyite malee hin ta'u, yoo uuu jette malee hin ta'u. Barsiisa dogoggoraati. Barsiisa wallaalchisaadha. Wallaalchisaa. Maqaa kootiin gootu isa jedhu maqaa biraa waamanii godhu amantaa biraa keessatti immoo. Maqaa kootiin hojjettu isa jedhu maqaa biraadhaan tokkichi maqaan fayyisu maqaa Yesuus ta'e otoo jiru maqaa biraadhaan otoo isaan amananii maqaa biraadhaan otoo isaan kakkatanii maqaa biraadhaan otoo isaan aarsaa dhiyeessanii argitu. Wallaalchisaadha.
raajonni baay'een hin ka'uu jedha. Osoo amma namni tokko dudduuba kana dhufe koomentiidhaan jala kanatti arrabsoo garaa nu arrabse baay'een keenya deebiin keenya maal abbaa kee akkas jetta jennee deebisnaaf asuma teenya waltajjii qulqullaa kanarratti teenya deebifnaaf wallaalchisoodha jireenyi keenya. Abbaa kamiif akka hojjennu waliin nuun galle ol galle malee nuun galle jiran ol galuuf namaa galuun gargari akkamittan sinii ibsaa kun rakkisa naani ol galuuf namaa galuun gargari. Namumti Waaqayyo si haa eebbisu jedhee barreessuun dhiba. Waltajjii keessa nan argan yeroo baay'ee. Waaqayyoomti ayyaana dachaa siif haa baay'isu hubannaa dhumatti si haa deebisu si jaallanna nama jedhuun argitan. Nama arrabsoodhaan mala abbaa kee hojjetta si jedhu garuu lallabaadhaa jalqabdanii argitu. Isuma barsiisuu irraa kaastan. Inni barsiisu sin arrabsa gidduutti dhaabe. Namittii kana si ari'aa'e. Maaliif ariina? Eessa ari'aa'edha? Lallaban barbaachisaan ta'an. Barsiisa barbaachisaan ta'an waan waliin dhaama fuula lama baannee dhaaban. Si'a tokko baay'eedha kan inni jedhu isa kana dhaalaata eenyurraa barree. Maal jedhama malsi miti kana eenyurraa barree deebii akkasii eenyurraa baran dhugaa akkasii eenyurraa baran amma namni baay'eenis akkasiin baratu taa'e. Qulqullaa'ee fixeera waan ta'eef hin sokka. Yogguma mataa ishee dhaga'uun sokka isheen kun nan laallattu. Dhugaa malee hin dubbatu waan ta'eef danda'ee soban dhaggeeffatu. Danda'an hin dhaggeeffatan. Warra kakoo barsiisan danda'anii waa'ee raajii sobaan dhaggeeffatan. Hin sobani kasa. Dhalatanii soban hin beekan waa'ee sobaan raajan hin beekan isa. Macaafni immoo baay'eedha. Maqaa dha'ee nutti himna tuu maqaa dha'ee nutti hime silaarraa baqanna ture. Usuma maqaa dha'ee lakkoofsa taargaa isaanii nutti hime dhugaa Waaqayyo milikkituma funyaan isaanii illee irraa baqanna ture. Amma waliin isaan beekamu. Baay'eetu jira immoo hidheera. Wanti nama ajaa'ibu hojiin isaanii wallaalchisuudha. Waan macaafan taane akka macaafatti dubbisanii wallaalchisuudha. Hin argitu baay'een keessan beekaa dhiiftu malee. Ittiin dubbattan hin huruursitu. Inni huruurses inni sobee dubbates tokkuma miindaansa. Inni ofitti qabates inni yakkamaa bukkee dhaabates inni nama akkasiis haaxiluu dhiises gatiinsaa tokkuma. Irraa baqachuun garuu fala. Inni itti aanu masiyoota sobaa'edha. 24 fi raajota sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof qulqullaa'an iyyuu wallaalchisuudha. Ormoota hin jedhu warra Waaqayyoof qulqullaa'an jedhu warra Waaqayyottan jira jedhan warra natu tajaajilaadha jedhan warra dhugaaf jiraatan warra karaa sirrii qabataniin iyyuu hin wallaalchisuudha. Ormoota wallaalchisu hin jedhu warra mana keessaa wallaalchisuudha obboloota. Mee jecha tokko akkasiin barreessitan nan barbaada. Yaa Waaqayyoo wallaalchisootatti nan kenniinii jedha barreessaa warri dubbattan immoo dubbadhaa. Inni lammaffaa dhaqxanii yoo Maarqoosiin gaafattanii Maarqoos 13:22 akkas jedha. Maatewosiin gaafa ilaallu maal jetta gaafa jennu sammaa jedha. Maarqoosiin gaafa ilaallu immoo akka jedha Maarqoos 13:22. Masiyoonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'aman iyyuu wallaalchisuudhaaf milikkitaa fi dinqii adda addaa ni argisiisu. Maali jarana biyya keenya keessatti natti fakkaata. Magaaluma nuti beeknu mandaruma nuti beeknu keessatti nama fayyaa sanduuqa keessa kaanii ciibsanii si waama maqaa kee ka'i jedhanii diraamaa hojjechuudhaaf walii galanii iddoo aarsaatti achi as baasanii maqaa namichaa waamu. Irra deddeebi'anii waamu. Yeroo sadaffaatti kaata jedhanii walii galanii dura maggaarajaa duubatti. Namichi nama fayyaadha suufii uffataa karabaataa uffataa moobaayilii kisitti baata silayyuu ciisee miila wal qixxeeffata amma immoo hin ka'a iddoo aarsaarratti. Gubaayin immoo harka rukutaaf. Uwwedhe. Argitaniittu? Maali biyya jirtu mi isinis akkuma ilaaltaniittu ni? Masiyoota sobaate warri kun. Fakkeessitoota wallaalchiftootadha warri kun. Namaan addana dhaabbattee akkana jetta buukii qorra lakkoofsa amma kanaatu naa gale maallaqa jetta. Ani immoo maallaqa amma kanaan sii kenna waliin jedhaniitu halkan walakkaa maallaqni hin argamne tokko. Buukii qorra gale maallaqani harkaan qabe jennaan waraqata ta'ee jiru. Dhugaadhaayi. Inni mana keenya waraqaadhuma maallaqi maallaqu. Maallaqi waraqaa ta'ee
Beekta waraqaan maallaqa ta'e nu biran jiru nu mana keenya keessa. Injiruun jedhan marraatti hin caafamne waan hin caafamne dubbiste maleessitu. Wallaalchiftoota isa kanaan yaada sabaa yaada uummataa hawaasicha fudhatu Kiristoos irraa ija isaa kaasee namni namicha irra akka kaawwatuuf akka hordoftoonni amantoonni Kiristoos irraa ija kaasan taasisu. Eenyurra kaawwatta gaafa san raajii abaluurra kaawwatta. Appoostilii abaluurra kaawwatta. Meejar waan irra kaawwatta gaafa sana gooftaa dhiifte. Wallaalchisuun kana caalu jira. Wallaalchisuun kana caalu jiru. Wallaalchistootadha jedhaqa. Dinqii garaa garaa immoo godhu. Wallaalchisuudhaan hadoochu, sammuu dhalootaa hadoochu, hafuura dhalootaa hadoochu, jajjabina dhalootaa hadoochu, jireenya dhalootaa hadoochu. Yoo ilaaltan dhuguma isinitti hima baay'een isaanii wallaalchistoota. Walii isaanii hin beektan. Har'a nama waaqayyooti. Har'a nama cimaadha. Borummoo iddoo biraatti argitu. Afaanuma kaleessattiin maqaa Yesuus waamanii raajan keessa waan biraa argitu xiqqoo turtanii. Kaleessa fakkeenya namaaf ta'u jettanii eegdanii har'a immoo hiriira biraa keessatti argitu. Otoonni nama hamatu argitu. Otoonni nama ceephaa argitu. Nama lamatu jira hafuura lama keessa isaa. Wallaalchisaadha inni kun. Wayi kan gooftaa miti, wayi kan seexanaa miti. Itti deebiiti hafuura wallaalchisuurraa na oolchee. Lakki ani har'a guyyaa sii kenneera akka nama waaqa tokkotti wallaalchisaarraa si haa oolchu Waaqayyo. Qalbii wallaalchisaadhaan immoo amne hafuura wallaalchisaadhaan immoo amne siif haa kennu Waaqayyo. Si wallaalchisu dhugaa si wallaalchisu. Mee si'a tokko tokko wayini isinitti agarsiisa. Wanta gaarii ta'e tokkoo fi wanta fokkisaa ta'e tokko wal bukkee qabdanii irra deddeebitanii daa'imatti yookaan nama sin cina jirutti isa fokkisaadhaan gaariidha jettanii isa gaariidhaan immoo fokkisaadha otoo jettan. Dhugumaan isinitti ma hin amantu. Hin amana sammuun keessa. Jarri kun garuu wallaalchisuu qofa miti. Milikkitaaf dinqii iyyuu godhuudha. Milikkitaaf dinqii. Amma dhiyoo kana immoo waanuma isaanuu galuu diti. Inni kaan mataadhaan dhaabbata. Maaltu mataan si dhaabe yoo jedhan hafuuradhaa siin jedha. Ishee inni kaan immoo ispiriitii bu'a. Inni kaan immoo puushaappii bu'a. Maaltu akkasii godhe yoo jettan hafuuradha siin jedha. Hafuurichi nuti fudhanne hafuura gabii qabudha. Hafuurichi nuti fudhanne hafuuricha naamusa beekudha. Hafuuricha hafuura waaqayyootiin jaran. Hafuurichi fooniin hin gaggeeffamu. Hafuurichi gara fooniitti hin jallanne wallaalchisaadha malee. Inni kun wallaalchisaadha bara inni kun hambiraatti keessummaadhaan nama. Paawuloos faadhaan addaan hin deemsifne. No. Addaan hin buufne. Indaam namni hafuuricha qabu gabii qaba. Namni hafuuricha qabu nama bi'oo cina isaa jiruuf of eeggata. Namni hafuuricha qabu namoota warra wajjin jiraatuuf of eeggata. Namni hafuurichi abboomamuu nu barsiise malee seera ala bahuu nu barsiisne. Hafuurichi ofiima isaatii abboomamaa. Hafuurichi hafuura gabiiti. Hafuurichi hafuura of bitudha. Malee yeroo ta'e tokko miiraan dhufe kan ispiriitii nama buusee namarraa galu miti. Amma yoo argitan wanta seera ala bahe baay'ee argitu. Istaayilii waaqarraati rifeensa muradhe nama jedhu argaa jirtu miti miidiyaa irratti. Istaayilii lafarraa miti inni kun istaayilii waaqarraati. Argitanitti wallaalchiftoota. Yesamaa istaayil no an jedhu argitu. Samiirraa dhufe istaayiliin kuni. Ani ko Kiristoos wajjin qixxeedha wal qixuma nuti qixuma hojjenna nama jedhu argaa jirtu. Difreetii amma kanaa nama qabu. Maaliif? Wallaalchisuutu guute. Hafuura wallaalchisuutu guute. Dhaloota of gatanii rafan akka salphaatti fuudhee bada. Dhaloota dhugicha hin beekne akka salphaatti fudhatee bada qilleensichi. Dhugumaan isinitti hima namoonni baay'een namni akkas godhu kun hafuura hamaa biraati jedhaniiti yaadu. Hafuuruma hamaa biraati jedhanii yaadu. Lakki hafuura hamaa biraati eeyyee garuu wanti sin ajaa'ibu hafuurichi wallaalchisaadha. Hafuura Kiristoos miti. Namni akkamittiin jireenya dhugaa keessaa ba'ee jireenya sobaan dorgomu. Yoo dammaquu baatte bubbeen ka'e kun si fudhatee bada. Hirrafta taanaan si fudhatee bada hafuurri wallaalchisaan kun rakkoodha. Qabeenya keenya kan inni fudhatu. Dinagdee keenya kan inni fudhatu.
beekamtii kee miti kan inni fudhatu. Tajaajila kee rukuta miti. Lubbuu kee hafuura qulqulluu si keessaa rukuta gaafasa. Hubannaa hundee amanteeti qabdu si keessaa rukuta gaafasa. Wajjin fiiguu jalqabda. Hafuurri inni amman dubbataa jiru kun yaa obboloota ko, hafuurri barsiisa sobaaf raajii sobaa kun wallaalchisuudhaan dhufaa irratti dammaqe kun milikitaa siin jechaa jira Waaqayyo. Wallaalchisaa. Keessumaa milikitiif dinqiin warra hin amanneef kennameedha macaafi qulqulluu. Warri amanan immoo amananiiru. Amma garuu nuti yoo namni hansoolaa nuti irra ciifu biraddisti atitti shiroo nyaattu yoo sitti hime malee hordoftu ati. Ishiin jettu gosa nyaataatti ganama cireetti nyaattu yoo sitti hime nama cimaadha ittee duukaa bu'uu barbaaddati. Cimaan isa ciitii dubbii Waaqayyoo sitti himu. Cimaan Yesuusuma Kiristoos mataasaati. Cimaan nama waan lafarraa lakkaa'u miti. Atirikii lafarraa hojjetu miti cimaan. Cimaan Waaqa isa lafeef ribuuke walirra dhaabe. Cimaan isa humna ibsaa tokko malee ija kee kana baraammati jiraatte guutu tajaajila akka inni kennu godhe si keessa kaa'e. Nu garuu amma maal goone? Yoo namni waan tokko nutti hime malee, yoo milikkiti ta'e nutti himame malee dandeenyeen hordofu. Hundaam nama isa kaanii hin dhaggeeffannu. Ati guyyaa akkasii kana karoorfattee turte. Karoora kee gidduu immoo seexana galee kuffise. Halkan abjuudhaan na argiteetta yoo siin jedhe eeyyee nama Waaqayyo kan akka kee hin jiru jetta. Abjuudhaan kanatti argitu nama moo Waaqayyoodha? Abjuudhaan kanatti argitu maal argitaa ati abjuudhaan meeqa meen gaaffii hin qabu. Abjuun namoota baay'ee biddeena argana fakkaata. Abjuun nama baay'ee waanuma qusaaqusii wayii argana fakkaata. Gamoo fa'aa arganatti fakkaata. Yaaqoob dhagaarra ciisee nama argee miti jaran. Ergamoota kumaa kiti lol baanii gadi bu'an argeedha. Yoosef Saamu'eel iddoo aarsaarra Eelii wajjin ciisee sagalee inni dhagaa jiru sagalee namaa miti. Sagalee Waaqayyoo gooftaa machaati. Saamu'eel jedhee kan isa waamu nama miti. Siin nama si waama laata? Gaariidha inni kunis. Iddoo isaanitti himta booddee dubbiftee gaggalagashite. Waan hin caafamne macaafa godhee sitti himoon. Waan caafame duwwaan dubbadha. Hammanaa galee isa caafame sitti. Waan hin caafamne macaafa goonee dhumne nuti. Macaafa qulqulluu dubbachiisuu barbaanna san caafamne irratti caafne. Ofuma keenya irratti barreessina har'uma kaane. Jajjabaadha Waaqayyo dhufaa jira. Dhiyoodha Waaqayyoon jedhe. Galatooma warri koomentii biraa barreessitan kunis. Waaqayyo umurii guddaa isiniif haa kennu. Hin barsiisan nan keessan kunis waan